Ashama daawwattoota keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya kabajaa isinaa qaqqabu kun qophii Utubaa Biyyaati FiB irraa torbanitti yeroo tokko kan isiniif dhiyaatudha. Egaa qophiiwwan keenya kanaan dura darban keessatti ijoolleewwan dargaggoota ogummaa kalaqaa adda addaa qaban akka biyyaatti goleewwan Oromiyaa keessaati qunnamnee gara istiidiyootti finnee warra kaan bakka isaan jiranitti deemnee dubbisuudhaan isin biraan ga'aa turuun keenya kan yaadatamudha. Egaa sagantaa kana irratti namooti baay'een karaa imeelii keenya karaa SMS keenya yaada adda addaa nuuf kennaa waajjira kan isin turtani ammallee egaa dargaggooti baay'een ganaa hojii ogummaa kalaqaa irratti bobba'anii kan jiran toora qabatanii isinii wajjin wal baruudhaaf gara kanatti fuula isaanii deeffachaadha kan isaan jirani har'ammoo dargaggoo injiinar Amaanuel Baalchaan qabadhee jira isa wajjin turtii taasifna dargaggoon kun maal of harkaa qaba isa wajjin turtii taasifnurra waa'ee ogummaa isaatii waa'ee kalaqoota isaatii amma tokko isin daawwachiisa hanga xumuraatti nu faana turan afirraa kooti Andaniil Tasfaayitii ogummaa teeknikaatiin Mubarak Bashir as istiidiyoo jira turtiin keessan nu faana ta'u Amaanuel baga nagaadhaan dhufte baga nagaan nu danii baay'ee galatoomaa jechuun barbaada tole egaa nus toleera ogeessa kalaqaatii injiineriidha barsiisaa yuunivarsiitii Dambidolloo akka taates dhageera kanarra daawwattootaaf waa'ee kee ibsitee carraasii kenna. Tole galatoomaa jechaa waa xiqqoon sirreessa. Injiinar jechuun ani injiinar jedhamu makaanikaal injiinariingiin baradhee injiinar jedhamuu fi wantoota baay'eetu na eeggata. Wantoota na eeggatan sana immoo nan hojjedha jedhee tayyaara durii kaasee. Naa kana sirreessuu barbaada dhiifama sin jedha. Maqaan koo Amaanuel Baalchaan jedhama. Kan inni itti baradhee Arbaamchi Yuunivarsiitiidha. Bara 2008 kan giraajuweet godhee. Isa booda dorgommii akkuma nama tokko dorgomuudhaani Dajan Aviation Industry kan jedhamu Bishooftuu kan jiru Meeteek jalatti kan hojjetu achiin galee achi keessatti Aviation Companyidha. Ani immoo mul'ata xiyyaaraan qaban ture mul'ata xiyyaara hojjechuun qaban ture xinnummaa kootii kaasee baay'een yaalaa ture. Garuu maaliin inni xumuree yaalii koo sana helikooftariis nan hojjedhaa fiksir wiingiis nan hojjedhan ture seela farra fiiddee kaatu. Isa booda calluma jettee fiidde malee hin kaatu. Inni helikooftariin sun immoo calluma dhee naanna'a gaafa humni isaatti baay'atu hin kufa fa'a. Akkasiin deemee naanna'a. Maal jedhee murteessee bakka humna guddaa barbaada jedhee yaadeen dhiise. Isa booda bakka nan dhiisee biraan deebi'e. Garuu mul'ata isaa baay'ee waan hin qabuufi mul'ata adeemsi koos gara mul'ata kootiitti nageesse. Mul'ata kootiitti nageesse qaban jedhu Aviation Company keessan seena jechuudha. Isa booda akka seenneeni ji'a 3 Aviation Academy waan jedhamu baranne waa'ee xiyyaaraa, saayinsii xiyyaaraa, waa'ee power plantii, waa'ee injinii isaatii jechuudha. Waa'ee structure isaatii fi wantoota adda addaa baranne gara koorsii 7 baranne. Isa booda achi keessatti structure keessatti waa'ee aerofoil baranne. Waa'ee aerofoil gaafa barannu akka aerofoiliin sun sheepiin aerofoilii suni xiyyaara balaliisu sun bare. Wiingiin hundumtuu aerofoil sheepii waan jedhamu qaba. Aerofoil sheepiin kuni fakkeenyaaf gaafa allaattii ilaallamu uumamu waanii namoonni jalqaba xiyyaara oomishanii xiyyaara hojjetanii allaattii ilaaluudhaan dhaqan jedhamu. Allaattiin kun akkamitti balaliite jedhanii yaadaniitu isa booda sheepii allaattii sanaatiin hojjetanii jedhama. Amma gaa wiingii isaati. Wiingii isaatiin balali'a waan ta'eef sheepiin wiingii sanarra jiru sheepiin xiyyaarota addunyaa kanarra jiran hundumaarra jiru sheepii aerofoil jedhamu sana qaba. Aerofoilii gosa garagaraatu jira. High speed aerofoiliin jira. Low speed aerofoiliin jira. Low speed aerofoil kan jedhamu high lift isa godhudha. Isa akka inni baay'ee ol ka'u godhu. Salphaatti akka inni ol ka'u isa godhudha. Egaa inni kuni sheepiin kuni irra keessaatiin gooboodha. Jala isaatiin immoo golbaadha. Fakkeenyaaf baallee allaattii gaafa laallu irra keessaa waan akka golbaa wayitii jalli isaa waan akka holqa wayitii miti akkas isatu akkasiin balaliitu godha. Innaan isa booda bakka dogoggora koo isa durii sanan bare waan maaliif akkasiin balali'u didde naa gale arra. Isa booda maal jedhee murteessee xiyyaara hojjechuun qaba jedhee murteesse. Kalaqoota adda addaas baay'ee achi keessatti kalaqaan ture. Isaan dura waggaa 4 kan achi keessaa hojjedhee
Isa booda amma gara yuunivarsiitii Dambidooloon jira. Erga achi dhaqee amma ji'a 7 ta'eera. Isa booda na murteesse. Hojjechuun qaba jedhee murteesse. Isa booda warra gaggeessitoota keenyatti dhiyeeffadhe. Ani piroojeektii 2 hojjechuu barbaadan jedhee. Yeroo sana keessa immoo laawundariin tokko nu jalaa hojii dhaabee ture. Kan biiroo moo? Kan biiroo tuuttaa keenya faatti nu miicu. Saaman nu miica ture tuuttaa keenya. Tuuttaa ofii keenya miicuu jalqabnee isa booda laawundarii kana hojjechuun qaba jedheen yaade. Isa booda laawundarii kanaa fi xiyyaaraan hojjechuu barbaadan jedheen. Isa booda tuma naa wajjin deemuu dhaabatee xiyyaaraa hojjettaa xiyyaaraan hojjettaa. Itti gaafatamaa kooti. Baay'ee na jaallata ture namichi suni maqaan isaa Zariin Waldee jedhama. Sallee galateeffachuun barbaada. Hojii baay'ee waan hojjedhuu fi baay'ee na jaallata. Na amanas isa booda laawundarii immoo isa kam hojjettanaan jedhe. Inni sana sirreessa moo haaraa hojjettanaan jedhe. Haaraan hojjedhan jedhe. Isa booda bakka gaariidha proposaalii hojjedhu kanas naan jedhe. Waa'ee xiyyaarichaas naan jedhe. Dhaabateetu bakka dinqifatee Amaanu'eel naan jedhe. An hamma nas jirutti karaa kamiin taanaan wanta hin danda'u hundumaatiin sin gargaara naan jedhe. Anis nan gammadee haamileen godhadhee proposaalii isaa hojjedhu naan jedhe. Proposaalii immoo dhiyeessuu qabda. Proposaalii isaan jalqabe. Haalli mijataan ture achi keessatti intarneetii fayyadamuudhaaf maal jechuudhaaf. Qarshii mogootiitiin halkan deeskitooppiin qaba. Deeskitooppii sana irratti halkan hojjechaa bula. Jechuun intarneetii irraa wantoota adda addaa buusaa kitaabota adda addaa. Kitaabota kan proposaalii tokko hojjechuu fi referaansii barbaada. Referaansii maalirraa fiddee sin jedhu. Saayinsii isaa sana eeguuf dirqama wantoota irraa fiddeef qabaachuu qabda. Isa booda referaansii isaa buusee kitaabota baay'ee buusee dubbisee walitti kolleektii godheen hojjedhe. Torban lamattiin hojjedhe. Isa booda dirooyingii isaas nan kaasee SolidWorks waan jedhamu sooftuweerii SolidWorks jedhamu jira. Diteelii kaase gadi fageenyaan mi'a isaa hundumaa tokkotu nambisin wantootuma xiyyaaricha sanarra jiru hundasaa akkuma inni hojjetamu hundasaatti huraa isaallee isa huurumlee rifeetiidhaan kan inni hojjetamu xiyyaarri. Isa booda eegan hojjedhe raadhee nan dhiyeeffadhe. Gaafa ani salphaatti yaade salphaqqa namuma 5 nama 6 fa'aa tiimii mana qabaatadhe yaade. Isa booda gaafa dhiyeeffadhu amma tiimii tokko ijaari naan jedhe. Siistemii isaa tiimii ijaari naan jedhe. Siistemoota baay'ee qaba xiyyaarri. Isa booda tiimii irratti ijaare namoota ijaare. Tiimii tokko irratti nama 5, tiimii tokko irratti nama 5, tiimii tokko irratti nama 3 akkuma humna barbaadutti. Isa ogummaa barbaadu ogummaa sanaan makaanikaalii, elektirikaalii, warra kompiitaraas walitti qabeen ijaare. Isa booda namoota kanaaf pireezantii gochuun jalqabe. Galleef xiyyaaraan akkamitti xiyyaara hojjeta jedhanii. Amma tiimii sana yoo garee sana situu dursa jechuudha. Natti dursa. Isa booda guyyaa 2 pireezantii gochuuf jalqabe. PowerPointii hojjedhe. Isa booda galuuf dide. Namoonni maasteroonni jiru warri soorama ba'anii raatanii ogummaa cimaa waan qabanii fi deebi'anii waajjira keenya keessa hojjetan. Isa booda achii booddee gaamma namooti suni pirezentii gaafa ati gochuu fi jalqabdu fiidbaakii yaadi isaan sii kennan maal fakkaata ture? Yaadi isaan naa kennanii jiru namoonni gadi fageenyaan yaadan. Yaaduma kana yaadumti kun dhiyaachuun isaayyuu baay'ee jajjabina argachuu qaba. Kanaan dura as keessatti hamma waajjirri kun hundaa'etti namoonni akkasittiin qindeessanii proposaalii hojjetanii xiyyaara hojjenna jedhanii dhiyeessan hin jiranii namoonni baay'een jajjabeessanii namoonni baay'een immoo atumti kun akkamitti hojjeta xiyyaara naan jedhu. Isa booda na murteesse. Isa booda gaa namoonni tokko teestaroota baay'ee si barbaada. Fakkeenyaaf wiingii isaa kana kan ittiin teesti gootu. Qilleensa humna guddaadhaan kan wiingiitti gallakkisuutu jira. Manuma guddaa keessa taa'etu qilleensa pireejarii baay'ee guddaadhaan kan wiingiitti gallakkisuutu jira. Teestariin tokko jira. Asillee jira naan jedhanii makalaakiyaan jira naan jedhan teestariin sun. Isa faas barbaada kam goota isaa naan jennaan namoonni beekan jiru achi fayyadamuu dandeenya isa jedhanii. Teestaroota baay'ee isa malee teestaroota baay'ee kan si barbaachisan jiru. Teestaroota sana kam gootaa jennaan bakka inni hojjennaa jennee matti deemne. Isa booda galuu fidee ammas bakka baay'ee konfiisii ta'an. Isa booda maal gaggalagasheen itti agarsiisuu jalqabe SolidWorks sanarraa akka inni hojjetu istiraakcharii isaa, eeroofoilii isaa,
ribsiisaa, ispaariisaa haalota ittiin hojjetan hundumaa garaasaallee keessa babbantee ilaaluu dandeessa sooftiweericharraa. Gaggalagashitee babbantee lafa walitti qabatu agarsiista. Gommaasaas, maaloosaas, wiiliisaas hunda isaatti agarsiista. Ammallee galuu fidide. Isa booda maal murteessee piroototaayipii tokko jechuun qaba jedhee murteesse. Na amanuu didan namoonni ijoolleen illee duddubattee deddeebi'uu jalqaban. Gaafa torban lama aan pireezidant godhuu fi isa booda na murteesse. Achi keessaa UAV'n workshooppii UAV jira. Faabrikaa UAV jira. Warra nama malee balali'an jechuudha. Isaanii elektirooniksiin isaa achi jiru. Baatiriin isaanii, piroopelariin isaanii wanti hundumtu jira. Wanti xiyyaara nama malee balali'uuf si fayyadu jira achi. Isa booda na murteesse. Piroototaayipii sana iskeel daawanii godhee hojjechuu qaba jedhee murteesse. Isa jalqabaa waraqata A1 paperii waan kan jedhamu jira hard paperiidha. Isa mummureetanii istiraakcharii isaa lafee isaa muka qaqalloo akka inni waan taanetti hojjedhee wiingii isaas nan hojjedhee eeroofoilii isaa sirriitti eegeen hojjedhee isa booda bakka motora sana piroopeelari sana fideen irra kaa'ee isa booda namoonni natti qosa turaniiru gaafanii wanta sana mummuru amma gaa pireezidant gochuu dhiiseera gaa torban lamatti hojjedhe isa jalqabaa. Sirriitti waan inni eegeef iskeeldaawanii waan garuu ati yeroo achi keessa hojjettu teeknishaana xiyyaaraa turte moo waan maalirratti hojjechaa turte? Ani ground technician kan nuti jedhamnu akka waliigalaatti garuu an kan irratti hojjechaa ture ground technician jechuun ground support aircraft ground support kan jedhamutu jira. Xiyyaarri tokko utuma injiniin isaan ka'in utuma mana keessa taa'aa jiru teesteroonni itti fayyadamaman jiru. Teesteroota hundumaa mechanical teesteriidhaa ka'ee hanga electrical teesteriitti power teesteriitti kan humna elektirikii fayyadamee waa teesti godhuu fi hojii hojjetuu fi kan humnuma namaatiin hojii hojjetu. Warroota sana irratti hojjechaa ture. Gaafa isaanii hojjechuu didan isaan sirreessinaa. Achi keessatti hydraulic cart waan jedhamutu jira. Maal hojiinsaa maal hodhaa xiyyaaronni hundumtuu control surface qabu. Control surface isaanii suni xiyyaarri baay'ee waan fiiguu fi pressure guddaa kan inni qaama xiyyaara sana irratti geggeessu. Fakkeenyaaf gaafa flaapsii isa wiingii isaarra jiru gaafa gadi buusu qilleensi speedii guddaadha waan jiruuf qilleensi sana rukuta. Humna guddaa qabaachuu qaba jechuudha. Hydraulikiitti fayyadama yeroo baay'ee. Egaa xiyyaarri kun injinii isaan kaane taanaanii control surface isaa sosochuu danda'u. Teesterii alaa kanii hydraulikii pump godhu gara xiyyaara sanaatti pump godhee cockpitii keessaa lafa paayileetiin taa'ee kontroolu keessaa namoonni teeknishaanonni warri teestitiin godhu. Digirii isaa sirriitti inni bitaa isa mirgaa wajjin teestii godhu adjustment isaa hojjetu. Isa kana hojjechuu fi maal isa barbaada? Hydraulic test isa barbaada. Hydraulic testerii. Hydraulic cart testerii isa barbaada. Hydraulic cart testeriin kuni achi keessa lamatu ture. Inni tokko jiraatee ala ta'ee jira. Tokko immoo baay'ee ho'a. Daqiiqaa 30 tun ta'in temperature 100 ol ta'a. Digirii Celsius 100 ol ta'a. Danfuu fa'aa barbaada. Na kanaaf iyyuu inni dhiisu. Hamma inni qabbanaa'utti sa'aatii 10 ol tura qabbanaa'uudhaaf immoo. Hydraulikii waan ta'eef wanta furdaa waan ta'eef dafeen qabbanaa'u. Isa booda nan ilaale. Namoonni ta'eetu hydraulikii kana akka inni hin ho'ine akkamitti gochuu dandeessu nuun jedhan. Isa booda ilaaleeni siistemii isaa hundumaan ilaalee mi'oota achirraa argaman hundasaa mootoroota gurguddaa mootoroota baaburaaf itti fayyadamu. Baaburuma naannoo keenya irratti fayyadamu. Hammuma sana ga'a mootorri isaa mootora 2 qabaa. Paampii gurguddaa qabaa. Paampiin sun maal godhaa? Siistemiin isaa taankarii qabaa, paampii qabaa, mootora qaba. Laayinoota adda addaa qabaa. Laayinoota adda addaa kanatu maal gootati? Vaalvii cufuudhaan banuudhaantu opereet akka inni godhu goota. Malee wanti biraan hin jiru. Mechanical testeriin jira. Temperature testeriin temperature. Kun gamma kanatti hojjechuu jalqabdeedha moo sadarkaa diizaayiniitti wantati sammuu kee keessatti qabattee hojjechuudhaaf yaadaa turtedha? Egaa amma gaa wanta kana yaadne erguma achi geetanii wanta kana haaraa hojjechuu hin danda'u jedhee yaade. Gaafa ilaalu siistemii isaa baay'ee salphaadha. Mootorri jira. Stoorii keessa mootorri baay'eetu jira. Paamponni baay'eetu jira. Laayinoonni baay'eetu jiru. Achi keessatti kan laayinii sana akka barbaadetti kan sheepi gootus jiru. Isa booda hojjechuu dandeenya jedheen. Kana haaraa hojjechuun danda'amaa? Dhuguma hin danda'amaa haaraa hojjechuun hin danda'ama jedheen. Min ilaalla qaamee. Achi keessatti immoo
wanti baay'ee sitti tolu manni suni bakka waan barbaadu caccabsitee illee hojjetta namni maa cabsiisin jedhu hin jiru. Ati duwwaa hin dhosiin duwwaa ati dhositee naan dubbisitti ta'a wanta sana cabsitee. Ati garuu utuma akkas godhuu cabee yoo jettee rakkina hin qabu ripeer ta'a siin jedhu akka mana barumsaa ture wanti suni. Isa booda bakka nama amma yeroo sana gaa wanta salphaarraa hojjette moo wanta yaaddu sanaadha kanatti hojjette? Wantuma yaadu sanaan hojjette isuma sanaa maaliif teessariin suni kiloogiraam foorsii 210 dhiibuu qaba. Maaliif xiyyaarri kiloogiraam foorsii 210 hin ta'u taanaan akka barbaadetti wiingiin isaallee socho'a. Wiingiin guddaan suni baay'ee akkas socho'a. Humna haayidroolikiitiin humna teessarii sanaatiin kan inni socho'u. Isa booda bakka hin hojjenne. Nan hojjenne. Tiimiin koo turaniiru. Mee al tokko daawwachiifne deebinu daawwattoota keenya. Tole daawwattoota keenya egaa turtii ogeessi kalaqaa kun haasa'aa jiru akkumatti ufettiidha kan jiru. Mee hojiiwwan isaa keessaatii xiyyaara ni hojjete balaliisise kana daawwanneetu walitti deebina. Xiyyaara kan erga daawwannee booda immoo isarraa ka'ee sadarkaa kanarra geesse xiyyaarri kun isa jedhu immoo isaa wajjin deebinee kan mari'annu ta'a. Turtiin keessanii nu faana ta'u xiyyaara kana duukaa kan sokkide deebinee dhufna jechuudha. Wow.
yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu musluumarraa fagaadhu yaa obboleeyyan koo xiqqaadhaa fi guddaa wabiin jireenya fuulduraa barumsa dhabuun qalbii gaara tumsaay dalagattise diinaaf si bobbaasaay ifin dagatinaa barnoota jabeessaa Tole egaa daawwattoota keenya daawwannee walitti deebineerraa egaa hojiiwwan dargaggooti keenya hojjechaa jiran hammam ajaa'ibsiisaa akka isaan ta'an argitaniitu jedhee yaada dargaggoo Amaanu'eel gaa nama mul'ata guddaa qabudha. Mee xiyyaarri amma balaliite kana egaa daawwattooti keenya arganiiti kan isaa jiranii akkamitti sadarkaa kanarra ga'uu dandeesse gabaabsiitii mee nu ibsi. Xiyyaara kana egaa jalqaba akkuma sitti mee piroototaayipii hojjechuu qabda. Namoota sana amansiisuudhaaf dirqama amma namoonni dhaga'anii namoonni piroojeektiin kun akka hojjetame akka hojjetamaa jiru dhaga'anii namoota shooppii keenyaa dhugaa namoota faabrikaa keenyaa dhugaa warri staafiin dhageenye warri bulchitoonni olaanaan dhageenye isaaniif kan nuti pireezent goonu isaan immoo dirqamaa piroototaayipii kan balaliitu arguu qabu yoo seen balaliiti malee sinamanan akkamitti sinamana fakkeenyaaf amma harruma kee xiyyaaraan hojjedha yoo sin jedhe naamuu dhiisuu dandeessa. Yoo wanta qabatamaa tokko argarte garuu na amanta qarshii guddaatti itti ba'a waan ta'eef alumni shitmeetaa irraa hojjetama injinii isaa jira piloopeeriin isaa jira gatiin isaa baay'ee guddaadha waan ta'eef gatii guddaa kana callumadhanii baasuun barbaadan wanta amansiisu tokko itti dhiyeessuu qabda. Isa booda piroototaayipii jalqabaa nan hojjedhee isa booda gaafa hojjechaa ture sana wanti haasa'uu barbaadu namoonni hiriyootumti koollee namoonni achi keessaas maaltu rakkisee naan jedhu baay'een itti dadhabee hojjedhan ture. Bakka guyyaa guutuun irra oola katarii see warra arkiteekchariitti fayyadaman see kutan san harka faallee baay'ina luqqisaa ture. Hojii idilee isteeti moo kana hojii idilee birattidha kanatti hojjettu? Amma gaa piroopozaala dhiyeeffate waan barbaadu hojjechuu dandeessa manicha keessatti. Hojii idilee dhaabdee? Hojii idilee dhaabdee miishinii isaanii isuma waan ta'e waa'ee xiyyaaraati waan ta'eef piroopozaala dhiyeeffadhee tana wanta kana hojjechaa jira gaa hojii isa kaan garuu achuma jira. Isa booda maaltu rakkisee Amaanu'eel miindaan kee xinnoodha. Maaltu rakkisee halkanii guyyaa kun immoo waraqata kanatu balali'a naan jetteeti naa gaddaniitu san bakka yeroo hundaa gaduma jedhee mummura waraqata maalin godhaa walittiin qabsiisaa maalin godhaa sheeppi isaan jijjiiraa. Isa booda namoonni nutti qoosanis turaniiru warra shooppii biraa nutti qoosu. Warra fiksii duwingii warra xiyyaara hojjetu naam jedhanii nutti qoosu. Isa booda dhumarratti egaa balali'uudhaaf geesse. Xiyyaarri kun raawwatte. Isa booda namni balaliisu immoo jira. Namni balaliisu kun qarshii barbaadu isaan waajjira keenya alaadha isaan. Namoota balaliisisan kana gaafachuudhaaf piroosesii baay'ee gaafate. Isa booda akka lafa rakkisu ta'an. Isa booda bakka baay'ee ture gara ji'a tokkoo ture. Xiyyaara sana hojjedhee balaliisuudhaaf. Piroosesiin isaa jechuudha yeroo fudhate. Isa booda fikootiin balaliisadhee murteesse. Bakka balaliisuu dandeessaa bakka nima yaallaan jedheen yoo caccabeessi deebiin hojjedhan jedheen. Isa booda ofii kootiin balaliise gaafa jalqabaa. Gaafa balaliisisu gaafa lafa gallakkistee kaatu bakka baay'ee sarpiraayiz ta'an bakka akkan hojjechuu danda'u amanan. Isa booda kanarraa ta'e isa lammaffaa isa
Sanammaffaa immoo wiingii isaan jijjiire aerofoil shape isaa jijjiiretanii isa sanarra kan wayyu aerofoil isaa jijjiiretanii wiingii isaas xiqqoo akka ol kaasuu godhetanii hojjedhe isa lammaffaas. Inni lammaffaas anumatu balaliise. Inni tokkoffaa sekeendii 5 balali'e. Inni lammaffaa sekeendii 7 balali'e. Egaa balaliisuun isaa waan cimuu fi gaafa spiidii guddaadhaan waan kaatuu fi daftee ol baati. Gaafa isin ol baatu yookaan akkas jetti yookaan gara bitaatti jetti daftee hin deebistu taanaan roolii gootee kufti. Akkasuma jalaa ta'e. Xiyyaara sana balaliisuun. Okay, rimootiidhaan. Namni kan biraan maaliif barbaachisee hin cima xiqqoosee balaliisuun hin cima. Tokko immoo pirootootaayipiidha wanti kun. Wanta gabaarraa bitame miti, wanta teessi ta'e miti. Namoota baay'ee danda'antu xiyyaara isa jalqaba hojjetame sana teesti godha. Namooti noormaalii danda'ullee rakkisuu ni danda'a. Maaliif tiriimii wanta jedhamutu jira. Fakkeenyaaf yoo isheen gara bitaatti jettee daftee deddeebistaan baay'ee maayikiroo sekoondii gidduutti jechuudha. Achirraa wanta 8 to'atta. Akkuma pileeyistashiniitii ol gadi gara bitaatti gara mirgaatti lama qabaa. Waan 8 to'achaa ilaalaatu balaliisista. Yeroo immoo siin kennitu baay'ee ispiidii waan qabduu fi ol kaatii gara bitaatti jetti daftee hin deebistu taanaan hin kufti. Isa boodan gaafa isheen kaatu sana bakka nan gammadesii madaalli ishee eeddee deebisuudhaaf ogummaa barbaada. Ogummaa si barbaada. Sirreessuu barbaada. Tiriimii isaa sirreessuu barbaada. Isa booda maal jedhee murteessee ammas nan kuffise. Gara si'a 3 yaale. Gara si'a 6 yaale lamaan isaa. Hunda isaa nan kuffise. Isa booda bakka isa kana isa sadaffaan hojjedhee murteessee mukarraan hojjedhe akka inni salphaatti cabuu hin dandeenyetti. Wiingii isaa sirreessee hojjedhe sadaffaa sana. Isa booda isa kana ofii kootti balaliisuu qabu jedhee murteesse. Nama sana bakka piroosesii isaa hafixan jedheetan anis ofii kootti dhaqee itti deddeebi'ee haamilee kootiif illee gaarii miti dafaatii wanta kana sirreessaa malee jedheeni isa booda sirreessanii raawwatee mucaan dhufee bakka asumatti hojjetamee kun jedhe kana isumatti hojjetee anumatti hojjetee hin jedheen baay'ee nama dhiba jedhee bakka baay'ee dinqifatee haala isaa istiraakcharii isaa hunda isaa ilaalee baay'ee dinqifatee bakka kun ajaa'iba jedhee bakka ofiisaatti balaliisisee gara si'a 4-5 balaliisisee kiloogiraamii meeqa faataati isheen jalqabaa kiloogiraama 3.8. Ulfaatinni isaa. Isheen lammaffaan kiloogiraama 4. Isheen sadaffaan kiloogiraama 4.2. Baay'ee laayitii ta'uu qaba. Egaa balaliite bakka balaliisise bakka. Isa booda yeroo jalqabaatii fi Forceland goote hin taaneef namichumaaf illee hin taaneef egaa balaliisee tureera waan ta'eef balaliisuuf immoo shaakalaa yerootti barbaada. Isa booda bakka si afuraffaarratti baay'ee sirriitti balaliitee dhuftee qubattee gaafa dhuftee qubattu sana bakka baay'ee dinqifatanii dhufanii namoonni baay'ee bakka naammatanii ol na fuudhanii maal jedhanii bakka akkasittiin hojjedhee ture. Badhaasfamteetta si jajjabeessumaa fi dhaabbati suni maal si godhe? Dhaabbatni suni waan tokko iyyuu naan goone garuu gaa miishiniin keenya inni guddaan ergaan keenya inni guddaan xiyyaara guddaa sana hojjechuudha. Inni kuni akka proototaayipiitti akka yaaliitti irra jirtu jechuudha. Akka yaaliitti garuu yeroo jalqabaatiif diizaayinii mataa kootiitiin diizaayinii mataa ofiitiin dirooyingii isaa hojjettee piroopoozaalii isaa hojjettee kan hojjetame yeroo jalqabaatiif waajjiricha keessatti. Wanta hojjette sun kanaan dura yaalamne. Kanaan dura yaalamne diizaayinii mataa ofiitiin namni hojjete hin jiru kanaan dura. Baay'ee na dinqifatan. Isa booda dhukkubii koronaa kun dhufee isa booda akka manatti galu ta'ee isa booda garuma biyyaattiin hafee rakkoo tokko fi hojii dhuunfaa hojjechuuf illee gara biyyaan deeme isa booda yuunivarsiitii gaafadheennaan yuunivarsiitiin tolinaa jedhanii amma yuunivarsiitii keessaan hojjechaa jira hojii dhuunfaa kooti illee hojjechaa jira. Tole odeeffannoo ani qabuun immoo paaraashuutii akka hojjetteedha gara kutaa haayiskuulii fa'aa yeroo barattu jechuudha. Mee waa'ee sanaa sinutti himi daawwattoota. Waa'ee paaraashuutii sanaa akka tasaa ta'e waan nama dhibu viidiyoon isaallee jira ammaatti. Bilbila haadha kooti. Mee daawwannee walitti deebinu viidiyoo isaa sana daawwattoota keenya ogummaa isaa kan biraa keessaati dargaggoon kuni paaraashuutii kan inni kutaa haayiskuulii yeroo baratu kutaa 12. Astan odeeffadhe wanta hojjete kana daawwannee mee paaraashuutiin kun akkamitti hojjetame isa jedhu walii wajjin immoo afaanuma isaarraa kan dhageenyu ta'a daawwannee walitti deebina. Obboleessa
abdatiin bakka jirtu imaamaddu gara guddinaatti yookiin hojjadhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslufumaarraa fagaadhu yookiin hojjadhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslufumaarraa fagaadhu yookiin hojjadhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslufumaarraa fagaadhu yaa obboleeyyan koo xiqqaadhaa fi guddaa wabiin jireenya fuulduraa barumsaa dhabuun qalbii gaara doomsaay fira lagachisee diinaaf si bobbaasaay finda gatinaa barnootaa jabeessaa. Janne tabbabaanaan komsaa qabeenya keenyaan ibdee furannaa Tole, egaa waan baay'ee namatti toludha. Mul'ati kun jalqabumaa kaasee keessa kan turedha jechuudha. Erga yuunivarsiitii galtee booddee kan dhufe tun taane ijoollummaa makaasee akkasitti keessa ture. Kanarraati akka ragaa tokkotti ilaaluun ni danda'ama. Paaraashuutii kana akkamittiidha kanatu hojjette? Paaraashuutii kana keenyatti hojjedhe fiilmii malaallaa durii ollaa keenya televezyiinii waan hin qabneef televezyiinii namni qabu baay'een ture durii ollaa keenyaadhaan ilaalla. Fiilmii tokko tokko paaraashuutiidhaan gaafa isaan bu'an ilaalla. Paaraashuutiin kun waan tokko iyyuu hin qabu. Motora hin qabu, maal hin qabu, garuu calluma dhee lafa nama kaa'a. Saboda na yaada yeroo hundaa abbaa koo faan gaafadha. Paaraashuutiin kun akkamitti hojjetamaa jedhaan man gaafadha gaa. Saboda gaa maal yaade hojjechuu akka hin danda'u yaade. Maaloodhaa carqii barbaada. Carqiin kun qilleensa of keessa dabarsuu hin qabu. Carqii isaa suufii jalatti galu isa naaleen jedhamu. Bishaanis of keessa dabarsu qilleensa of keessa dabarsu. Isaan isumattiin dibaabeen ittiin hojjetamu jechuudha. Dibaabeen bishaan of keessa dabarsu hin jirre qilleensa of keessa dabarsu. Amma dibaabeen tiyyuu gaafa qilleensi faan jiru qilleensi nama harkisa miti ture. Amma waanuma dibaabee fakkaatu kana guddisamee yoo hojjetame nama baachuu danda'a miti jedhee tayyaade. Isa booda maal hin godhee saayikilii qaban ture. Saayikilii pooneksii jedhamu. Saayikilii mana barumsaa beeksitti gurguramu. Ani asuma mana barumsaa beeksittiin baradhee barumsaa beektee Evangelikal Secondary Schoolitti achiin bitadhe. Saayikilii sana waggaa baay'ee ganoo fee booda saayikilii sana gurgureetanii carqii isaa bitee isa booda birrii ta'e naa hanqata ture. Birrii amma ta'e abbaan kootti naa dabalee gara birrii 920 hojjedhe gaafa sana bara 2003 jechuudha. Birrii 920 jechuun bara 2003 birrii baay'eedha. Isa booda maal hin godhee meetira 22 maraan isaa tokko naaleeliin sun meetira 22 bitee walakkaatti muree meetira 22 walakkaatti gaafa muramu meetira 11 ta'a. Walitti gaafa deebi'u immoo meetira tokko walakkaadhaa meetira 3 ta'a. Bal'inni isaa meetira 3 dheerinni isaa meetira 12. Keessa gaggala maal jedhama shiboon kan suuqiidhaa bitamu kun lallaafaa shiboo lallaafaan sun dubaarri jechuudha. Keessa gaggasheen hojjedhe. Iddoo baay'ee qaba. Gara iddoo 12 qaba. Iddoo 12 asiin 12 asiin 12 qaba. Naanna'ee immoo akka qilleensa hammatee qabutti dubaara safurdaa itti hidhee dubaara safurdaa sanatti immoo dubaara seeqaqalloo sanaan itti hidhee isa booda wal qixxaatee 12 asiin ja'a jira. Fageenyi ati dubaara sana hiihiitu wal qixa ta'uu qaba. Maaliif gara bitaatiif gara mirgaatti baalaansi godhee waan si qabuu fi gaafa itti gad dhufte jechuudha. Yoo gara mirgaatti akkas jedhee akkas naannessa. Yoo gara bitaatti akkas jedhee immoo akkas naannessa waan ta'eef baalaansii gochuu qabda. Fageenyi paaraashuutii irraa hamma gateettii kootiitti gateettii koo irrattidha kan inni hidhamu. Isatti hidhatan illee hojjedheera asitti hidhama gateettii irratti hidhama. Dubaarri sun dhufee asatti wal ga'a. Maaliif si baata waan ta'eef akka baalaansii kee eegutti hojjetta isas as gara kanaaf gara kanatti hojjetta. Wanta ittiin baalaansii gootullee qabda. Wanta ittiin harkistee gaafa gara kana harkistu
qilleensi gara kana jiru gaa keessaa ba'a. Gaafa qilleensi gara kana jiru keessaa ba'u gadi jedha asiin. Asiin gaafa gadi jedhu akkas naannessa. Gaafa si naannestu gaafa si harkistu immoo akkas si deebisa. Egaa maaloodha gara fuulduraattitu xinnoosee ol jedha. Gara fuulduraatti gaafa jedhu gaafa itti fuutee fidduu qilleensi hin bana. Qilleensi ol kaasa, ol sii kaasa. Isa booda ol ka'a. Isa booda gaararraas utaaluu dandeessaa. Wantoota adda addaa xiyyaararraa ittiin utaaluu dandeessaa. Maal godhu? Kan amma fageenya irratti argite ati ofii qaamaan bira geesse argite beektaa sadarkaa sanatti. Qaamaan bira geesse argee hin beeku. Akkamitti yaadee makaanikaalii yaade fakkeenyaaf amma gaafa fuudhee fiigu yookaan gaafa wanti sun na harkisu gaafa harkisu qilleensa of keessatti hammachuu qaba miti tilmaamumaan yaade qilleensa of keessatti hammachuu qaba si baachuudhaaf. Qilleensa sanaa qilleensi sun yoo si moo'ee qilleensi hammate sun qilleensi achi keessatti hammatame sun yoo kiiloogiraama kee mo'a ta'ee ol si fuudha. Kanaachi immoo paaraashuutiin erganii yuunivarsiitii deeme kan intarneetii irraa ilaalee dabil feesiidhaaf singil feesiidha. Inni dabil feesiin sun si fuudhee deemuu danda'a. Dabil feesiidha akkas ta'ee jira. Akkas ta'ee jira qilleensi gaafas keessa galu kuni hin dhifama. Gaafa dhifamu qilleensi inni as bakkee jiru immoo akka inni baay'ee ol fuudhu godha. Isa booda qilleensi baay'een jira taanaan si fuudhees deemuu danda'a. Eessattidha kanatti yaadde? Ani eessatti yaaliidhaaf si rakkifne? Yaaliidhaaf baay'ee na rakkise. Tokkoffaa baalaansi gochuun na rakkiseera sabbitaatiif samirgaa. Ijoolleen yeroo tokko baay'ee ture. Waanuma inni na fuudhee deemu na fuudhee badu wayiitti fakkaate baay'ee yaaddaa turan harmeen koo illee maatiin koo. Eessatti yaalle mana keenya gajjallaa lafa baay'ee silooppiin isaa gadi bu'eetu jira. Isarraan fiigee yaale. Si'a baay'ee jechuudha. Inni kan biraan immoo gaara kan jedhamutu jira. Gaara tokkotu jira. Gaara beekamaan Dambidolloo keessa jiru. Achi dhannee ijoollee wajjin achi dhanneetu ijoollee hiriyoota baay'een qaban ture. Ani hojii koo sanatti waan amanuu fi na baata jedhee waan murteessee fi yeroo baay'ee waan ani teesti godhee fi. Kiiloon keessas xinnoodha. Kiiloon keenyas xinnoodha yeroo sana. Bakka wanta sana dandeessee harkisuu hin dandeessu. Humna keetiin ol ta'a. Duubatti si deebisa gaafa itti fuutee fiiguu barbaaddu. Kana jechuun qalbiitti lafa si kaa'aa jechuudha. Isa booda gaara maawwa sana dhanneetu nan utaala gaafan jedhu mucaan riyaakoo tokko mootii dureessaa jedhama. Paaraashuuticha fuudhee sokkee nan utaala malee maali utaaluudhaaf dhufe miti jedhee achitti illee yaalaa ture. Itti amanuu dadhabe jechuudha. Baay'ee nama sodaachisa ture. Xiqqoo sana maammisha amma gaafan fiigee utaalu sana gara sana jira waan ta'eef lafatti qabachuu danda'a lafatti qabatee na harkisuu danda'a. Isaaf baay'ee sodaate mucaanii. Isa booda bakka irra geenye dhiisne bakka nan waggaa baay'ee eega taa'e booda dhimma biraadhaaf itti fayyadame mana keessaa. Maatiin kee gaama yeroo sanatti si sodaachaa kan isaan turan. Akka nagayetti magaalaa Dambidolloo keessaa haadha kee duwwaa mootora oofisuu danda'u. Lubbuu see amaaru haati koo amma jirtu waggaa tokko dura kan isiin boqotte. Waa'ee haadha kootii xiqqoo haasa'uun barbaada. Haadhi koo dubartii baay'ee cimtuudha. Dubartii baay'ee hojiiseetti cimtuudha. Wanti itti hafe hin jiru nu guddisuudhaaf. Nu barsiisteetti bakka wanta nuuf ta'u hundumaa guutteetti. Hamma lafarra jirtutti baay'ee nama tattaaffatu turte. Amantiiseettis baay'ee cimtu turte. Ijoollee ishee guddisuuttis namoota wajjin waliin jiraachuuttis baay'ee namoonni ishee baay'ee jaallatu. Miinkoo lafa jedhamudha kan isheen kilinika qabdi turte kilinika mataa isheetii waggaa 16 kan isheen hojjette. Namoonni naannoo miinkoo keessa jiranillee baay'ee beeku baay'ee galateeffatus. Bara manni qorichaa achi hin jirretu achi dhattee qobaasee haala mijataan turre gaafa sana mannillee mana seeftii qabu turre. Qobaasee achi taa'uudhaan hojjechaa turte hojii. Erga achi kiiloomeetira 7dha. Duwwaa shanirraa kaasee amma miinkootti. Mana keenya kaasee immoo kiiloomeetira 9. Yeroo hunda konkolaataan gaafa sana waan jirreefi bakka baay'ee yaaddofsi turte. Ayisuusee jedhamtu jira. Ayisuusuu sana jilba seetii yaabbatti. Jilba see irra kaa'atteetu yaabbatti. Dubartoonni kan biraan dubartoonni akka seetii konkolaataa sana yaabbatan yeroo baay'ee. Isheen garuu yaabbatti. Isa booda mootora bitachuu qaba jette. Mootora bitachuu qaba dirqama jette.
mootora ishee dubartootaaf taatu ishee gidduun ishee banaa isa bitamee fi isa boodaan immoo mootora oofuu beekan ture mootora oofuu nan barsiiseenii hamma isheen bartuutti geessaaniin ture. Egaa bartee booda bakka ofii kootii fudhee deemuun qaba malee jette humnaan. Isa booda bakka yeroo baay'ee barsiisnee man istaadiyoo keessa baay'ee barsiisnee erga isheen perfect taate booda itti kenninee bakka uffattee galtii uffattee dhufti. Amma maattillee dubartoonni achi dambidoo keessa mootora oofan hin jiran. Oofan nagarree maatti. Atamma kalaqoota adda addaatii kanatti qabdu. Kalaqoota kee kanaan dorgommiitti dhiyaatte beektaa? Kalaqoota tokko kanaatti dorgommiitti dhiyaadheen beeku. Yeroo tokko innovation ministeeriin waggaa waggaattiin baasanatti fakkaata. Beeksisa ta'een arge dhaqeen gaafadhe. Egaa an bishooftuun jiraadhaa miindaan keenyas xinnoodha. Transportii maaf illee na rakkisa. Finfinnee gaafa dhufu iskeejuliin koo jeeqama liqii keessan gala. Yoo wanta iskeejulii keetii ala gootee jeeqama karoorri keen jeeqama miindaan kee xinnoo waan ta'eef. Dhufeetan gaafadhe. Anammaa proposaalii akkasiin qabaa. Xiyyaaraan hojjechuu barbaada. Akkamittiidha ulaagaan isaa maal jedheen. Ulaagaan isaa proposaalii dhiyeeffattaa yaadii manni itti amanee jennaan yoo proposaaliin kee mo'ee situ hojjetaa naan jedhan. Hamma sittiin on jedheen. Workshooppiin astuutti fayyadamnaa astuutti fayyadamuu dandeessaa. Hamma sittiin akkamittiin gargaaruu dandeessu jedheen. Hamma sittiin waan si gargaaruu qabdu garuu gaafa hojjettee raawwattu gaafa baajetu sun ramadamu jechuudha. Gaafa hojjettee raawwattu badhaasisii kennama. Kanaafiyyuu bakka natti cime baajeta mataa keetiitiin as jiraatte Finfinnee keessa jiraatte yeroo dadhattee workshooppiidha yeroo itti kennitee hojjechuu qabda halkan illee hojjechuu qabda maaliif daftee xumuruudhaaf jechuudha. Innaa isa booda bakka abdii kutadhee dhiisee hammani wanta sana hojjedhee xumurutti wanta ittiin of gargaaru hin qabu hojii sana dhiisuu hin danda'u. Kanaaf jedheen dhiise. Meegaa amma hojii kalaqaa irratti hojjechaa barsiisaas jirta yuunivarsiitii Dambidolloo keessatti. Mudata qabdu maalidha yuunivarsiitii keessatti hojii kalaqaan wal qabate irratti maal hojjechaa kanatti jirtu amma? Mul'atan qabu jira wanti amma hojjechaa jiru illee jira. Erga naqee ji'a torbaffaadha amma. Ani teekinooloojii xiyyaaraa kanarratti guddisuun barbaada. Mul'ati koollee akkasii. Tokkoffaa wanti hin barbaadu xiyyaarota nama malee balali'an xiyyaarota autonomous jedhaman artificial intelligent kan jedhaman wantoota xiyyaara nama malee balali'u hojjechuun hin danda'ama salphaatti. Isan hojjechuu barbaada. Kan agricultural irratti kan qoricha lafa qorichiin keenya kan geessu paaraashuutiin hojjetaa fi qoricha sanaa fi boksii sanaa fi gallakkisaa lafa sanatti gallakkisaa qoricha kan qoricha harmaa biifuu agricultureaf kan fayyadamnu PA drone kan jedhamu public announced drone jedhama. Isa illee hojjechuu dandeessaa. Isa kan hojjechuu barbaada. Lammaffaan immoo xiyyaara nama baatu hojjechuu barbaada. Proposaaliin koo illee inni achitti jalqabee ture isadha. Moodelii isaa hojjedhee isa booda dhukkubii dhufeen gara sanarraa ce'ee kan hojjechuu barbaada. Eessatti yoo ta'u yuunivarsiitii keessatti ta'u alattis haa ta'u. Egaa achi keessatti wanti hojjechaa jiru tokkoffaa kalaqa irratti hojjechuun barbaada. Kanumtiin achi galeef iyyuu qarshii kootiin hojjechuu hin danda'u kalaqoota sana. Xinnummaa kootii kaasee kalaqoota baay'ee yaadan ture. Kalaqa tokko akkinni itti naa dhufu utuman karaa deemus haa ta'u utuun waajjira adda addaa keessa deemus haa ta'u wanta humnaan hojjetamu tokkoon arga. Wanta namni humnaan hojjetu tokko. Isa booda nan yaada. Yaadeetanii wanta namni humnaan hojjetu kana maashiniitti jijjiiruu hin danda'amu jedheetan yaada. Isa booda makaanizimii isaa yaada akkatti maashinichi hojjetu. Humna motora mamiitiin hojjetaa. Akkamittiin fakkeenyaaf wanta waa fuudhu yoo ta'e akkamittiin fuudhaa akkamittiin ofirra kaa'aa jedhee harka isaa sana akkamittiin hojjedhaa jedheetanii firiyaandiidhaan ka'a utuuni sooftuweerii sana baratin utuuni barumsa sana argatin jechuudha makaanikaal injiniringii tuun hin baratin tuun sooftuweerii sana hin baratin tuun dirooyingii sirriitti kaasuu hin beekin dur barreesseen ka'an ture kaasee. Nama maatti gara maashinoota xixiqqoo maashinootuma nama gargaaruu danda'an 32 ol yaadeera. Maashinoota kan hojjechuudhaaf ganaa kan hojiitti hiikaman. Mana keessatti illee maashinoota xixiqqoo nan hojjedhan ture. Maashinootuma mana keenyaatti fayyadamu.
balbala keenya faarratti itti fayyadamnu jedhan ture durii. Egaa maashinoota kana ofii kootii birrii kootiin hojjechuu hin danda'u. Birriin isaa baay'ee cimaadha. Sibiilillee baay'ee mi'aayeera amma. Mootorillee baay'ee mi'aadha. Wantoota adda addaa baay'ee mi'aadha. Dhuunfaa kootiin hojjechuu waan hin dandeenyeef yuunivarsiitii yoo naqee proposal isaan immoo waan akkasii irratti hojjetu baay'ee kana irratti baay'ee xiyyeeffatu. Yooni achi dhaqee yuunivarsiitiin na gargaaruu danda'a qarshiidhaan. Yaada na gargaaruu danda'a namoonni achi keessa yaada gurguddaa qaban jiru. Namoonni maastarsii qaban makaanikaadhaan diizaayiniidhaan maastarsii qaban piroofeesaroota ta'an jiru. Isaan ana caalaa na gargaaruu danda'u waan ta'eef yoon achi dhaqee yaadaa fi maallaqaa waan si barbaaduu fi achi keessatti hojjechuu filatte jechuudha. Achi keessatti hojjechuu filadhe. Saboota achi egaa sagantaa keenya gara gola bultiidha kan deemnu ijoollee baay'een egaa hojii kalaqaa irratti bobba'anii goleewwan Oromiyaa adda addaa keessatti mul'achaadha kan isaan jirani. Ijoollee warra xiyyaara Oromiyaa hojjete argiteetta viidiyoo isaanii. Ilaaleen ture dhugaadha baay'ee natti tole. Miira gammachuutu natti dhagahame maaliif biyya keenya keessatti hin baramne wanta akkasii. Namni xiyyaaraan hojjedha gaafatu jettu utuu danda'ameef sitti qoosa. Keessa isaatti yaadee dhiisu malee sitti qoosa utuu danda'ame. Hin baramne wanta akkasii wantuma warri adiin qofti hojjetan itti fakkaata. Xiyyaaraan hojjedha gaafa jettuuni fuuli namaan jijjiirama gaafa ilaaltu. Hammati ragaa qabatamaatti agarsiisutti. Ragaa maqabatan lamaa yoo agarsiiste illee ishiin jedhan si namanan keessa isaaniitti namanan. Inni ijoollee kana gaafa ilaalu hamilee illee guddaa qabu ijoolleen kun. Inni isaanii jalqaba san hojjetanii wantoota xinnoo irraa hojjetan suni baay'ee na dinqe. Inni isaanii laastikii irraa akkasiin balaliitu godhanii. Maanni beektaa xiyyaara hojjechuuf waan sadi beekuu qabda. Tokkoffaa waa'ee aerofoilii sana beekuu qabda. Waa'ee wiingii isaati. Lammaffaa waa'ee baalaansii isaati beekuu qabda. Baalaansii gosa afurtu jira. Baalaansii tokko center of gravity kan jedhamu jira. Center of mass waan jedhamu jira. Center of gravity kan landing gear jira. Kana hunda hin beektu taanaan xiyyaara hojjechuu hin dandeessu. Waa'ee aerofoilii beektee waa'ee baalaansii hin beektu taanaan xiyyaara hojjechuu hin dandeessu. Ijoolleen kun kana hunda haala mijataan taane keessatti. Sadarkaa haayiskuulii ta'anii isarratti immoo maatii isaanii gargaaraa karaa irratti boqqolloo isheetii gurguraa. Haamileen isaanii baay'ee namatti tola. Haamilee isaanii irra immoo hojii kana hojjenna jedhanii ofii isaaniitti qoratanii tokkoon si milkaa'u. Booroo jettaan cabaa kana taataa siridaa kana gootaa siridaa hamma kana keessa darbanii bala xiyyaarattii sana balaliisisuun isaanii bakka amanameera jechuudha. Xiyyaara xiqqoo tokko balaliisite jechuun saayinsii sana beektaa jechuudha. Xiyyaara guddaa hojjechuu dandeessaa jechuudha. Xiyyaara guddaa hojjechuuf immoo gargaarsa si barbaada. Gargaarsis illee haalli isaan itti gargaaramanis mijachaa fi jiran natti fakkaata. Ijoolleewwan kana fakkaatan baay'ee jira. Kalaqe hedduun jira. Amma gaa namooti warra kaan loonii hojjetu warra kaan kalaqoota baay'ee kan dhufaa jiru. Warra kanaa fi akka ogeessa tokkotti adamma barumsaanis makaanikaal injineeringii godhatteetta. Hamma tokko isaanirraa ogummaa isaa saayinsii isaas beektaa warra akkasii fi ergaa natti qabdu maalidha? Kanumaan sagantaa keenya goolabna. Ergaan ani qabu ergaa lama qaba. Tokkoffaa maatii ijoollee kalaqan kanaan ergaa qaba. Lammaffaa ijoollee kanaaf ergaa qaba. Isuma lammaffaa keessatti immoo uummata naannaa sanaatiif uummata naannaa ijoollee kalaqaa jiran kun keessa jiraataniif ergaan qaba. Maatii isaaniitiif kan ergaa qabu wanta akkasii baramaa miti. Beektaa kalaqni jiru taanaan teekinooloojiin jiru. Teekinooloojiin eessarraa dhufe kalaqarraa dhufe. Kalaqni jirtu ta'e teekinooloojiin hin jiru. Fakkeenyaaf konkolaataan arginu kun kompiitara arginu kun xiyyaara arginu kun kalaqa iseema mana biratti ijoolleen walitti kekkeessu kana. Iseema ijoolleen ganama xinnuma isaaniitti hoqqeedhaan onanii waa hojjetan kana. Bilaanbillee makiinaa fa'aa hojjetanii ittiin oofan kana. Isuma irraa dhufa. Ijoollee kana guddisuudhaaf kalaqa sanatti guddisuu fi maatiin isaanii baay'ee murteessoodha. Maatiin isaanii kun fakkeenyaaf akka isaan barumsa qofa baratan ijoollee maatiin reeban fa'aa jiru. Maaliif durooyingii kaasta maaliif fakkii kaasta jedhanii fa'aa ijoolleen dubbisuu dhiistee fakkii kaastaa jedhanii kan reeban fa'aa jiru. Ati kan hojjettaa dubbisuu dhiistee kan jedhanii fa'aa kan itti dheekaman jiru. Maal gochuu qabu barumsa isaaniitiifis
akka isaan jabaatan kalaqa sanas akka isaan jabeessan qarshiidhaan illee waan xinnoo abitan waan akka gommaa fa'aa maaloo fa'aa nama barbaachisa xinnummaa sanatti waan xinnoo bibbitamtu laastikii fa'aa waan akka amilee isaanii jabaadhu jechuu iskeejulii baasuu fi yeroo isaan itti qo'atan yeroo isaan itti kalaqa sana hojjetan maaliif yoo baratan malee kalaqa sana saayinsaawaa gochuu danda'an kanadha kan maatii isaaniitiif qabu ijoollee kalaqa sana ijoollee kalaqa adda addaa qabaniif immoo maal ergaa akkamiin qabaa tokkoffaa gaafa kalaqi sun dhufuuf barreessaniitu kaa'anii irraanfatamuu danda'a waan ta'eef boru. Ijoolleen kalaqa adda addaa qabanii waa kaasuus hin danda'u yeroo baay'ee. Maatii 32 galmeeffate. Ijoolleen kalaqa adda addaa qabanii dirooyingii kaasuus hin danda'u yeroo baay'ee ilaaleera. Dirooyingii isaa kaasanii makaanizimii isaa harka isaa wanta sana yoo waa qabate akka inni itti qabu yoo inni deema ta'e akkamitti akka inni deemu gommaan isaa naannoon mootarri sun akkamitti gommaa bara akka inni dhaqu hunda isaa erga yaadanii booda barreessaniitu kaasaniitu kaa'anii jedha. Namoota naannoo sana jiraniif immoo namoota bulchiinsa magaalaa naannoo sana jiruuf mana barumsaa haayiskuulii naannoo sana jiruuf elementarii naannoo sana jiruuf mana barumsaa fa'aa keessatti tiimiin akkasitti dhaabbate tiimiin kalaqaatu dhaabbate mana barumsaa elementarii irraa kaasee warri kalaqa qaban utuu tiimii godhatanii dhaabbatanii mana barumsaa amma ta'etu gargaare. Fakkeenyaaf amma manni wal dorgommii fa'aa uumanii gadiitti jechuudha. Sun egaa baay'ee ijoollee kana baay'ee murteessaadha. Jabeessuu danda'a. Egaa atis immoo mul'ata baay'eedha kanatti qabattee jirtu ijoollee baay'ees yuunivarsiitii keessatti hojii kalaqaa irratti bobba'anii jiran jajjabeessuudhaa fi leenjii adda addaa kennuufiidhaa fi karoora baay'ee qabattee akkati jirtu sirraas dhaga'eera namooti baay'eenis yaada isaan kennaa jiran waa'ee keetiif kana fakkaata. Egaa ofii keetis namoota warra si booddee jiranis deeggaruudhaan walumaan qabattanii warra milkooftan akka taatan Oromiyaan egaa isinumaadha kan isheen eeggachaa abdachaa jirtu gara fuulduraattis immoo waan guddaan isinirraa eegama waan ta'eef jabaadhaan dhaamsa keenya ulfaadhu asitti argamte yaada nuu laatteef baay'ee si galateeffadha. Isinillee baay'ee galatoomaa waaqayyo isin haa eebbisu jedha. Hojiin keessan baay'ee nama boonsaa baay'ee jabaadhaatii itti fufaan isin jedha. Waaqayyo isin haa gargaaru. Ameen. Tole daawwattoota keenya turtiin ogeessa kalaqaa kalaqoota adda addaa Amanuel Balchaa wajjin taasifnee kana gammaatti daawwattanidha. Egaa guddina biyyoota addunyaa kanaa baay'eedhaa fi akka sababii guddaa kan ta'e hojiiwwan kalaqaa irratti dargaggoota isaanii jajjabeessuudha. Fakkeenya warra biyyoota akka Singaappoor fa'aa kan yeroo darbee qophii isin biraan ga'aa turre biyyattiin uummata miliyoona 5 kan hin caalledha kan isheen qabdu. Hanga uummata Finfinnee yuungaa jechuudha uummati biyya sana garuu hojii kalaqaa irratti dargaggoota isaanii jajjabeessuudhaan warra akka Singaappoor biyyooti Awurooppaan keessa jiran warri Weestarni gara dhiyaa kuni dargaggoota isaanii irratti hojjechuudhaan biyyattiin gara guddina caalutti kan isheen tarkaanfatte biyya keenya keessattis egaa ijoolleewwan hojii akkasitti bobba'anii jiran hamilee isaanii cimsuudhaan jajjabeessuudhaan badhaasuudhaan tumsuudhaan maallaqaan deeggaruudhaan egeree biyya kanaatiif murteessaa waan ta'eef adaraa guddaan isaanirras hundumaa keenyarras akka jiru asumaan dhaamsa keenya dabarsina. Waan waliin turtaniif ulfaadhaa FiB'n kana caalaa dargaggoota baay'ee gara keessanitti fidee isin wajjin wal barsiisuudhaaf qophii kanaan immoo warra miidiyaan kun biraan geenyillee jajjabeessuudhaaf muratee kutatee ka'ee akka jiru asumaan waadaa isinii galla. Waliin turuu keessaniif ulfaadhaa qophiin FiB hafan itti faniiru torbee qophii biraan qabadhee isiniif dhiyaadha. Ogummaa teeknikaatiin Mubaarak Bashir ani moo Daniel Tasfaayitii yeroo gaarii.